Viidiyoon har'aa gaaffii deebisaa gaaffii hedduun keessan nagaafatan keessaa isa tokko kan ta'e maadiyaatii yookaan malaazmaa akkamittiin ofirraa hir'isnaa yookaan akkamittiin ofirraa balleessinaa kan jedhu ture. Egaa viidiyoon kun deebisaan isinii qabatee dhufeera, dhaggeeffadha. Akkam jirtu gilaayikooliik asiid yeroo akkam jirtu lammiikoo nagaa keessanii an Dr. Salaam Tafarii jedhama, ogeettii fayyaati. Odeeffannoo adda addaa fi barumsa adda addaa waa'ee fayyaadhaan wal qabatee dhaga'uu barbaaddu taanaan subscribe gochuun maatii ta'uu hin dagatinaa. Har'a immoo maadiyaatii yookaan malaazmaa akkamittiin ofirraa hir'isnaa, yoo danda'ame immoo akkamittiin ofirraa balleessinaa isan jedhu isinitti himaa, na wajjin tura. Maadiyaatiin paartii fuula keenyaa yookaan kutaa fuula keenyaa irratti hundumaa irratti argamuu danda'a. Adda irrattis argamuu danda'a, boqoo irrattis argamuu danda'a, naannoo hidhii irrattis argamuu danda'a. Dabalataan immoo maadiyaatiin umrii kamirratti iyyuu argamuu danda'a. Sababa maaliif maadiyaatiin namatti dhufa yookaan wantoota akkamiitu maadiyaatii nutti fiduu danda'a isan jedhu isinitti hima. Tokkoffaa irratti hormoonal change yookaan yeroo hormooniin jijjiiramudha. Kun yeroo baay'ee dubartoota qusannaa maatii yeroo dheeraaf fayyadaman irratti dhufuu danda'a yookaan hormonal contraceptive yeroo dheeraadhaaf namoota fayyadaman irratti dhufuu danda'a. Inni kaan immoo dubartoota marsaa laguu arguu dhaaban yookaan menopause kan jennu irratti. Sababni isaas wantoota akkasii irratti hormonal change waan jiraatuuf sababa kanaaf maadiyaatiin dhufuu danda'a. Inni lammaffaan genetics. Kana jechuun maatiin maadiyaatii qabu taanaan chaansiin ijoolleen isaanii maadiyaatiitti qabaatan bal'aadha. Kana genetics jenna, sababa kanaan dhufuu danda'a. Inni sadaffaan immoo dhibeen tokko tokko, fakkeenyaaf dhibee taayiroodiidhaan wal qabatee yoo jiraate chaansiin maadiyaatiin jiraachuu bal'aadha. Inni dhumaan immoo skin care productii tokko tokko garmalee baay'isnee fayyadamna taanaan, fakkeenyaaf kan akka chemical pills kan jedhaman kana baay'isnee garmalee fayyadamna taanaan chaansiin maadiyaatiin nutti dhufuu bal'aadha jechuudha. Amma immoo wantoota kamtu maadiyaatii jiru sana exacerbate godha yookaan immoo wantoota akkamiitu maadiyaatii jiru sana nutti caalchisuu danda'a isan jedhu isinitti himaa, na dhaggeeffadhaa. Tokkoffaa irratti aduu, lammaffaa irratti immoo stressii yookaan hin cinqamna taanaan, hin dhiphanna taanaan maadiyaatiin jiru suni garmalee akka itti caalu godha. Inni sadaffaan immoo qorichawwan tokko tokko, fakkeenyaaf qoricha akka non-steroidal anti-inflammatory drugs kan jedhaman, fakkeenyaaf kan akka Advil fa'aa ta'uu danda'a. Qorichawwan kun maadiyaatii jiru sana nutti caalchisu jechuudha. Yaaliin yookaan treatmentiin maadiyaatii maal fa'aadha? Amma immoo isan sanitti himaa jechuudha. Qoricha adda addaatu jira. Egaa qorichawwan kana sanitti himaa. Tokkoffaa irratti maal gootu? Aduurraatii of eeggachuu qabdu. Sila maal jennee aduun waan maadiyaatii namatti caalchisu keessaa isa tokkodha. Maadiyaatii exacerbate godha waan ta'eef aduurraatii of eeggachuu qabna. Egaa yeroo aduurraatii of eeggattan saaniskiriinii osoo fayyadamtanii sin gorsa. Saaniskiriinii sin fayyadamtan immoo mineral based saaniskiriinii osoo ta'e gaariidha. Saaniskiriinii dibattanis dabalataan akka dibaabee qabattan yookaan akka keeppii adda addaa godhattanii sin gorsa. Yaalii maadiyaatii keessaa inni tokko aduun sirriitti ofirraa ittisuun isa tokkodha. Inni lammaffaan immoo qoricha hydroquinone jedhamutu jira. Egaa qoricha kanarraa yeroo dheeraa dibachuun yeroo dheeraa irra turuun hin danda'amu. Sababiin isaas complication yookaan side effect adda addaa qaba jechuudha. Yeroo qoricha kana fayyadamtan yeroo muraasaaf kan fayyadamtan. Naannoo ji'a 3 fayyadamtu, isa caalaa yoo fayyadamtan complication adda addaa qaba. Gidduutti dhaabuu qabdu, achi xinnoo turtan immoo itti fufuu qabdu malee continuously yeroo dheeraadhaaf fayyadamuu hin dandeessan. Inni sadaffaan vitamin C serum kan jennu, inni afuraffaan immoo retinol kan jennu, inni shanaffaan immoo azelaic acid kan jennu. Egaa qorichawwan kana yeroo dheeraaf irra turuu dandeessu. Qorichawwan amma sanitti beeku maal godhu? Collagen stimulate ni godhu, keessattuu vitamin C serum collagen stimulate ni godha, melanin suppress godha. Karaa kanaan maadiyaatiif ni gargaaru. Inni dhumaan immoo tranexamic acid kan jedhamudha. Kanas yeroo dheeraaf irra turuun hin danda'amu. Sababiin isaas complication fi side effect adda addaa qaba waan ta'eef yeroo dheeraaf irra turuun hin danda'amu. Namoota malaazmaa yookaan maadiyaatii qabdanii fi gorsi aansiin gorsuun isinitti himaa, na wajjin tura. Gorsi kun mana keessan keessatti maal gochuu akka qabdan, akkasumas immoo product kam akka fayyadamuu qabdan, sila product hedduu isinitti himeera, qoricha hedduu isinitti himeera. Qoricha sana keessaatii isa kam akka fayyadamuu qabdan, yoom akka fayyadamuu qabdan isan isinitti himaa, na wajjin tura. Mana keessan keessatti waan uumamaa ta'edhaan maadiyaatii kana hamma danda'ame control gochuu dandeessu. Maal gootu?
Irdii cuunfaa loomii xiqqoo ishee aannan walitti makuudhaan galgala dibattanii daqiiqaa 20 ofirra tursiistanii achi ofirraa dhiqattu. Egaa kana kan raawwattan torbeetti si'a 3 yoo ta'e gaadha. Kana mana keessan keessatti gootu kontiinesli jechuudha. Itoo addaan hin gotiin kana gochuun sin barbaachisa. Amma immoo piroodaaktii akkamii fayyadamuu qabdu? Piroodaaktii kana yeroo kam fayyadamtu? Isaan jedhuun sanitti hima. Tokkoffaa irratti maaliin sin jedhee sila saaniskiriinii. Anis kan sin gorsu saaniskiriinii mineeraal beesdii ta'e osoo fayyadamtanii. Saaniskiriinii erga fayyadamtanis dibaabee osoo irratti qabattanii gaariidha yookaan kiippii adda addaa osoo godhattanii gaariidha. Aduu irraati amma danda'ame sirriitti of eeguun sin barbaachisa. Aduun egzaazarbiit godhaa. Maadiyaatiin suni akka itti caalu godha waan ta'eef aduu irraati of eeggadhaa. Lammaffaan immoo ganama maal gochuu qabdu? Ruutiniin ganama keessanii maaldhaa isaan jedhuun sanitti hima. Itoo saaniskiriiniin dibatiin dura isteeppiin isin gochuu qabdanii sanitti hima. Fuula keessan saamunaa fuula keessaniif mijaa'aa ta'e yookaan kiliinzarii fuula keessaniif mijaa'aa ta'e filadhaatii isaan dhiqadhaa. Erga dhiqattaniiti vaayitaamin C siiramii dibachuu sin barbaachisa. Erga vaayitaamin C siiramii dibattaniiti irratti moischaraayizarii yookaan dibannaa fuula keessaniif mijaa'aa ta'e filattanii dibannaa niyaasinaamaayid of keessaa qabu osoo ta'e gaariidha. Dibannaa kana irratti dibattanii achi saaniskiriinii keessan irratti dibattanii baatu. Ganama ruutiniin keessan isteeppiin isin hordofuu qabdan kana fakkaata. Egaa vaayitaamin C siiramii biyya keenya keessatti ordinarii kan jedhamu jira. Achi argachuu dandeessu. Moischaraayizarii niyaasinaamaayid of keessaa qabu, seeraavii, laaruuch poozee waan akkasii jiru kana bitachuu dandeessu. Akkasumas saaniskiriinii mineeraal beesdi ta'e hedduu jira. Filadhaatii keessaatii tokko fayyadama. Amma immoo ruutiniin galgala keessanii, isteeppiin galgala keessanii maal fakkaachuu qaba? Isaan jedhuun sanitti himaa na wajjin tura. Makaa sila sanitti himee makaa irdii cuunfaa loomii aannan walitti maktanii dibattanii daqiiqaa 20 ofirra tursiistanii dhiqattu. Kana torbeetti si'a 3 yoo gootan gaariidha. Yeroo makaa kana dibanni immoo akkasumatti fuula keessan dhiqattu. Erga fuula keessan dhiqattanii booda moischaraayizarii yookaan dibannaa fuula keessaniif mijaa'aa ta'e dibattu. Erga dibattanii kaatanii booda siiramii reetinool kan jedhamu ofirratti dibattu. Isa erga dibattanii maal gootu? Ammas moischaraayizarii ofirratti dibattu. Erga dibattanii booda qoricha haayidrookoonol jedhamu sana ofirratti dibattu. Achi akkasumatti bultu. Galgala ruutiniin keessan kana fakkaata. Qoricha haayidrookoonol sana yeroo dheeraa fayyadamuu hin dandeessanii ji'a 3 yoo fayyadamtan dhaabuu qabdu. Kontiinesli qoricha kana fayyadamuu hin qabdanii sababa isaa saayid effektii adda addaa qaba waan ta'eef kanaaf kontiinesli fayyadamuu hin qabdan jechuudha. Qorichawwan kana akkamittiin argattu? Reetinool yoo ta'e iddoo reetinool siiramii sana tireetinoyinii fayyadamuu ni dandeessu. Egaa qorichawwan kana immoo akkamittiin argattu? Reetinool siiramii yoo ta'e ordinarii gabaarra jira argachuu dandeessu. Moischaraayizarii yookaan dibannaa niyaasinaamaayid of keessaa qabu gabaarra guuteera argachuu dandeessu. Qoricha haayidrookoonol yookaan akkasumas qoricha tireetinoyinii yoo barbaaddu ta'e garuu prescriptioniidhaan ogeessa fayyaa biraatii argattu. Qorichawwan kana akkaataa kanaan argachuu dandeessu. Egaa malaazmaa yookaan maadiyaatii tiriitii gochuun yaaluun baay'ee rakkisaadha garuu yeroo dheeraa fudhata. Obsuun barbaachisaadha. Obsuudhaan wantoota amma sanitti himi kana sirriitti raawwattu taanaan jijjiirama argattu. Karaa kanaan amma danda'ame ofirraa balleessuu dandeessu jechuudha. Barumsi keenya waa'ee maadiyaatii kana fakkaata ture. Torbee dhufu ammoo walitti deebinutti nagaaf naa tura. Gaaffiiwwan adda addaa qabdu taanaan koomentii seekshinii irratti na barreessaatii wajjin barannaa. Galatooma.